shamarri ala hojjettanii dhiira ordarii godhattanii too warri fiddaa jirtanii fagaara keessanii jettanii too haadha keessanii abbaa keessanii birii takka oduun ergin. Tole shamaa akkafuma kamnistu nagaa keessanii dhiifama politikii viidiyoo sirratti hojjechuu godhaafe yaadati kaastee yaada ijoollota warra biyya keessa dhiirota fidaa jiranidha. Yookiin jaalalli isaanii yookiin abbaa manoota isaanii jechuudha. Isaan akkasirratti dubbachuun gamaati jettee kanaan osoo hin taane gama biraatiin irratti dubbannee baay'ee gaariidha yaada. Inni isaan keessa jiraachuu baadhu yaada isaanii garuu nan deeggara. Sababiin isaa nuti shamarran biyya namaa gaafa dhufnu yookiin biyya hambaa gaafa dhufnu waggaa tokko waggaa lama yookiin waggaa sadii waggaa afur kan hojjennee galla jenneeti kan dhufnu. Garuu gaafa dhufnee as geenye jennu waggaa tokko yookiin waggaa lama maatii gargaaruu qarshii ittiin deemnee deebisuu wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Akkuma dhufnee nufi waliin qixxaatu jireenyi akka kaleessa nama namaan yaadnu ta'u jechuudha. Baasiin itti baay'ataa eeggannoon namaa nurra jira. Ija baay'ee hoolaan qixisuun hangafni ollaan biyyi baqa nama baay'ee nu eeggataa jechuudha. Sababii kanaaf jechuun illee dhimma dhuunfaa keenyaa ta'uun goolabatiin kallattii garaagaraatiin qarshiin nurkaa ba'a jechuudha. Gaafa kana nuti umurii keenya isa waggaa lama waggaa sadii deebinee galla jennee baane gara waggaa 5 gara waggaa 6 deemaa jechuudha. Yoo kan guddate waggaa 15 gadi manaa bahee jira jedhee yaadu waggaa 15 olitti biyya baanaa yeroo ammaa kana ammoo erga barumsa isaa fixanii erga gurguddatanii dhufaa jiru malee namni akka keenya durii waggaa 15 faatiin biyyaa bahu jiru ammoo waggaa 20 faatti biyyaa bahaa jiru jechuudha. Waggaa 20 olitti jechuudha. Yannaa kanaaf walumaa galatti maal jechuu barbaadee tananii biyya namaa keessa waggaa 5 waggaa 6 ol waggaa 7 waggaa 8 lakkoofsisanii amma yoon ammoo sababuma kaayyoon isaanii wal qabachuu dideef gara biyyaa deebi'anii gaala dhaabbachuun itti barfachaa waan jiruufi yeroo isaanii umurii isaanii waan beekaniifi ijoollota biyya galuu hin dandeenyetu gara biyya galuu dhiisee asitti fidachaa jira ijoollota dhiiraa jechuudha. Sababbiin isaa immoo umurii shamarranii dhaabbateen yeroo nuti qabnu yeroo salphaa fi yeroo xiqqaadha jechuudha. Kanaaf yeroo xiqqaa fi yeroo salphaa kana immoo maallaan jedhu namaa yookiis immoo gana kaayyoo kun galmaan gahaadhaani gaa'ela of darbuu yookiin immoo gaa'ela irraa of fageessuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf dirqamni jiru akkuma jetee fi akkuma itti waaqayyo nu gargaaritti iddoo jirutti hin danda'ama taanaan inni illee akka dhufu gochuu yoo immoo iddoo jirutti dhufuu hin danda'u inni ta'e immoo ofii keenya gara iddoo jiru deemnee gaa'ela seennee gulantaa gaa'elaa arguun dirqama keenyadha jechuudha. Yoo immoo gulantaa gaa'elaa yommuu arguu nuuf hin danda'amu ta'e yoo dhufee as keessa waggaa tokko waggaa lama hojjetee innis immoo hojii jabeeffatee jedhee isheenis immoo waggaa tokko waggaa lama sana hojjattee hojii jabeeffattee jettee isa booddee waliin ba'anii gaa'ela bira darbanii gara dhala godhachuutti dhufuu danda'u jechuudha. Kanaaf dhalli ni darba, gaa'elli ni darba, qabeenyi garuu hin darbu. Qabeenya umurii gaa'elaa fixatte keessallee hojjettee fiduu dandeessa. Akkasumas immoo umurii itti dhala fiduu bira darbitetti illee qabeenya hojjettee fiduu dandeessa jechuudha. Garuu dhalli yeroo itti dhufu qaba, yeroo itti darbu immoo qaba jechuudha. Dubartiin tokko gulantaa jireenyaa keessatti waggaa 18 hanga 24 gidduutti yeroo itti isheen dhiirota hedduun filatamtuu fi yeroo itti isheen gaa'elaaf barbaadamtudha. Sirriitti caalatti dhiirota biratti jechuudha. Waggaa 24 kaastee immoo hanga waggaa 25 gidduu kan jiru 25 kaastee hanga waggaa 27 gidduu kan jiru immoo yeroo itti isheen baqa ganaadha jireenyi kiyya ganaadha jettee wanti taatu otoo hin taane yeroo itti maatiin ishee bira darbee maatiin ishee ati hin heerumtu yoomiin heerumta yookiin immoo gaa'ela keessatti jaalallee hin qabdu boriif nama ol keewwattee hin qabdu maalin eenyu faana ooltaa eenyu faana baataa eenyu faana galtaa jaalalleen kee eenyunni si gaafate baqa gaafuma garaagaraa akkasii yeroo itti maatiin nama gaafatanidha jechuudha. Waggaa 27 hanga waggaa 30 immoo yeroo itti nuti ofuma keenyaayyuu hiriyaan keenya heerumteetti hiriyaan koo ebeluun dhala godhatteetti hiriyaan koo ebeluun kana taatetti sana taatetti yeroo itti jennee ofuma keenya gaafii of gaafannu yeroo itti waa'een heerumaa gurra keenyarraa jechuudha gurra keenyarraa uursu yeroo itti immoo hiriyoota warra yeroo waggaa 24 yeroo waggaa 23 yeroo waggaa 20 21 18 gidduu nu gaafatan sana yeroo itti yeroo sana ijoolleedhaan hin guddanne ani daa'imaan ganaan bashannana ganaan akkana ta'an ganaan hojjedhee akkas ta'an yeroo itti jennee didaa turre yeroo itti waggaa 29 28 27 gidduu jiru immoo yeroo itti dhiirota sana immoo of cinaa dhabnudha jechuudha. Sababii isaa dhiirri tokko gara jireenya keenya gaafa dhufee gaaffii jaalalaa nu dhiyeessaa nu gaafata isaa booddee nu gaaffii jaalala sana yeroo sanatti simachuu hin barbaannu yoo ta'e inni darbee kan isaaf ta'u hin filata jechuudha. Lafa kanarraa haadha tokko jala sagalee akkuma Oromoon jedhu shamarran akkuma keenya hedduminaa gaa'elaaf kan eeguu qabanis ni jiru waan ta'eef gulantaan ilmoo namaa wal qixa miti. Kanaaf umurii kanatti kan heeruma barbaadu jira umurii kanatti immoo kan heeruma hin barbaanne jira.
umuriin amma keessa jiru keessatti umuriin koo fi umuriin kan biraa tokko miti jechuudha. Kanaaf umurii koo ga'e taanaan umuriin koo irratti heerumuu qabudha taanaan kaayyoo kootiif jedhee maatii gargaaruudhaaf jedhee waan ta'e ta'uudhaaf jedhee yeroo sana jalaa darbaa jiru sana immoo of jala dabarsuun warra hin jiraatu jechuudha. Isa kana beekuu danda'uudha qaban. Waggaa 30 kaafnee hanga 35 kan nuti jirru immoo yeroo itti bakka gaa'ilaa fi carraa dhiphaa qabnudha. Shamarri tokko otoo hin ta'ini waggaa 30 yoo guutte carraan dhala argachuu ishee illee baay'ee dhiphaadha. Inni waggaa 45tti amma waggaa 45tti da'uu dandeessi dubartiin jedhan suni warra da'ee fa'aa gidduutti adda garuu shamarri tokko otoo hin ta'in otoo yeroo jalqabaatiif ilmoon godhatiin waggaa 30 gaafa guutteetti carraan dhimma argachuu isheetii baay'ee dhiphataa deemaa jechuudha. Kanaaf waggaa 28tti fa'aa gara biyyaa deebina, waggaa 27 fa'aatti gara biyyaa deebina, waggaa 30 fa'aa geenyee gara biyyaa deebina. Gaafa gara biyyaa gallu immoo shamarra ishee biyya laatii galte, shamarra ishee maal taate jedhama. Bakka baay'ee ilaalcha gaarii hin qabaannu jechuudha. Kanaaf gaafa kana immoo jireenyi nuti gaa'ilaaf qabaannu namoota waggaa 45 mana lammataa warra nama barbaadan, dhala godhatanii haadha manaa hiikanii warra nama barbaadan kallattii garaagaraadha jechuudha kan nu barbaadamnu. Kanaaf kallattii jalqabaa abbaa manaa jalqabaa jaalallee jalqabaa jechuudha gabooddee keessa. Kanaaf biyya namaa keessatti abbaa koo gargaara, haadha koo gargaara. Abbaa haadha ofii gargaaruu waggaa tokko waggaa lama bara jiraannu keessatti gaara. Yommuu kana gochuu baanne yeroo isaan rakkina hamaa qabanitti gargaaru, yeroo isaan itti gargaarsa barbaadanitti gargaaruudha malee jireenya nama tokko addunyaa kanarra jiraachisuu hin dandeenyu nuti. Sababiin isaa ofii keenya hin jiraanne taanaan nama jiraachisuu hin barbaachisu jechuudha. Ofii keenya jiraannee nurraa afaadha taanaan garuu nama gargaaruu ni dandeenya jechuudha. Maatiin keenya nu gargaaruu baanne jiraachuu hin darban jechuudha. Hin jiraatu. Kanaaf maatii koof jechan akkas ta'e, maatii koof jechan akkana ta'e jechuun qabu. Boru maatiin keenya umurii isaanii nyaatanii yeroo isaanii nyaatanii waan barbaade waan taane maal ta'u addunyaa kanarraa ni darbu jechuudha. Yookiin dullumaan darbu yookiin immoo du'aan darbu jechuudha. Gaafa kana nuti eenyutti hafna ofii keenyatti hafnaa jechuudha. Gaafa ofii keenyatti hafne boru dhala hin qabnu taanaan nama akka nu qabnu taanaan nama harka nu qabnu iyyuu dabaree sanatti hin qabnu taanaan fakkeenyaaf nuti baay'ee biyya namaa keessatti yeroo ammaa kana dadhabbii garaagaraa keessa jiraannu. Gaafa kana isinii jedhu bakka mana namaa keessatti abbaan ormaa haati ormaa nuuf hin beekanii wajjin nutti baay'ata. Kallattii garaagaraati kaleen baay'ee keenyaa dhibamaadha. Keessi baay'ee keenyaa dhibeedhaan haphateera. Baay'ee humni keenya laafaadha jechuudha. Sababii kanaaf jecha nuti dafnee amma dhala hin argannu taanaan dafnee amma gaa'elee dhaabbannu taanaan booda yeroo waggaa 30 ol wayii taanutti maal taana bakka carraan dhala argannillee jabina argachuu keenya baay'ee dhiphaadha jechuudha. Nagaa guutuun argannu, jabina hin argannu, seelonni keenya dadhaboo ta'u, humni keenya baay'ee laafoo ta'u jechuudha. Kanaaf qabeenya laallee, maatii laallee, waan ta'e laallee biddeen yerootti jiraachuu qabnu sana jiraachuu dhabuu qabnu. Inni biroo immoo nuti sirriitti dagachuu hin qabne tokkotu jira. Innis maadha? Jireenyi gulantaa ijoollummaa keessaa sun darbeera. Itti deebi'uu hin dandeenye. Isa kana dhaabannee ilaaluu danda'u qabaan. Jireenyi gulantaa safeelummaa jiraannes darbeera. Deebinee jiraachuu hin dandeenyu jechuudha. Jireenyi nuti immoo gulantaa dargaggummaa jiraannu hamma yoo ta'e isatti fayyadamuun dirqama keenya. Fakkeenyaaf gulantaa ijoollee keessatti abbaa fi haadha kee akkaan gargaartee hin darbine yoo ta'e ati gulantaa sanatti gaabbaa jiraattaa jechuudha. Gulantaa safeelummaa keessatti barnoota kee akkaan hordoftee barnoota kee keessatti aarsaa kaffaltee hin darbine taanaan yookiin barnoota keetiin milkooftee hin argine taanaan ati ammallee gaabbaa jirtaa jechuudha. Akkasuma gulantaa dargaggummaa kee keessatti gulantaa gaa'ela dhaabbachuu, wantoota akka gaa'ela dhaabbachuu, wantoota akka jireenya kee toora galfachuu, wantoota akka baqa jiramtii dargaggummaa keessatti hojjetanii guduunfatanii borii ofiitiif waa ol kaawwachuu wantoota garaagaraa kana hin goone yoo ta'e gaa'ela godhattee dhala hin godhanne dargaggummaa kee keessa yoo ta'ate umurii gara fuulduraa keetii keessatti immoo gaabbaa jiraattaa jechuudha. Maaliif carraawwan amma ati qabdu hedduun isaanii boruu hin jiranii jechuudha. Namni har'a dhufee si gaafatu boru yookiin waggaa boruu dhufee si gaafatu. Isa kana beekuu qabda. Kanaaf biyyaa nama fidanii manaa jettanii haamilee dhayinaati jajjabeessaa akka isaan as keessatti wal jaallatanii akka isaan as keessatti jabaatanii waliin hojjetanii gara dhala godhachuutti dhufan gochuudhaaf jajjabeessaa malee obboloota akkasii kana haamilee dhayinaas ni jechuun barbaada. Sababii isaa shamarran keenya yoo akka kanattiin of ijaarre yoo akka kanattiin wal jabeessinee idduma jirrutti jireenya keenya tokko jennee eegalle malee har'a nuti walirratti kaanu nuti wal jajjabeessuun kun hunduu darba boru wanti nuti har'a guduunfanne kun nu fayyaduu danda'a jechuudha. Qabeenyi qofaasaa waan tokkollee gochuu danda'u daaraa bosoroodha. Dirqama dhalii nu barbaachisa, dirqama manni nu barbaachisa. Isa kana beekaa isa kana keessatti guddachuu danda'u qabaanna. Uffachuu, dhiqachuun wanti hundumtiyyuu yeroo qaba. Gaa'elis gaa'ela dhaabuunis yeroo qaba. Kanaaf warri yeroo isaanii gayaa fuudhanii haa heerumanii
aamileen tuqinaa kalatti barbaadanii naa fuudhanii jireenya Itoophiyaatoo beennu jireenya Itoophiyaatoo arginu maaliif fidattaa dhiira bittee fiddee dhiira akkas gootee hin jedhinaani jajjabeessaa ammas ni danda'ametti kun yaada dhuunfaa kooti yaada keerratti dubbachuu koofna of kalcha.